dhaabbatni Orbit Innovation Hub dubartoota ogummaa adda addaa irratti leenjisaa ture eebbisiise. Dhaabbata Orbit Innovation Hubitti itti aantuu dursituu garee sagantaa Adde Haannaa Mulugeetaa haasawa baniinsaa taasisaniin kaayoon dhaabbata keenyaa namoota ogummaa adda addaatiin leenjisuun carraa hojii akka uummatan gochuudha jedhu. Haaluma kanaan dhaabbanni keenya guyyaa har'aa marsaa jaffaaf dubartoota 35 ta'an ji'a 3 ogummaa adda addaa irratti leenjisaa ture eebbisiisee jira jedhu. ዋናው የፕሮግራሙ ዓላማ የ1 ሚሊዮን የስራ ዕድል ለመፍጠር ነው። ዛሬ የተገኘነው እዚህ ላለፉት 3 እስከ 4 ወራት ከኛ ጋር ወደ 35 የሚጠጉ ስታርታፖች አዳማ ውስጥ ሰፖርት ያደረግናቸው ወይም ካፓሲቴት ያደረግናቸው ስታርታፖች አሉና ካዮን ሰገንታ ከና ናሞታፍ carraa hojii uumuudha. Guyyaa har'aas asitti kan argamne ji'oottan darban 3 hanga 4 nu waliin dubartoota 35 ta'an magaalaa Adaamaatti dandeettii ogummaa akka cimsatan deeggarree jirra. Sagantaan kun waggaa 5f kan turu waan ta'eef dhaabbanni keenya kanneen eebbifamaniif itti fufiinsan deeggarsa barbaachisaa ta'e akka godhu Adde Haannaan ibsan. ይሄ ፕሮግራም የ5 ዓመት ፕሮግራም በመሆኑ ይሄንን 5 ዓመት እስከሚያልቅ ድረስ ከኛ ጋር ኮንቲኒየስ የሆነ ፎሎ አፕ ይኖራል. Sagantaan kun turtii waggaa 5tiin waan ta'eef dhaabbanni keenya hordofii walirraan cinne ni taasisa. Itti gaafatamaa itti aanaa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Margaa Gammachuu sagantaa irratti argamuun ergaa dabarsaniin humni namaa ogummaa malee carraa hojii uummachuu waan hin dandeenyeef humna namaa ogummaadhaan ga'oomsuun carraa hojii akka argatan hojjechuudha jedhu. Humni namaa yoo ogummaa qabaate malee carraa hojii qabatee itti fufuu waan hin dandeenyeef humna namaa keenya ogummeessu hojii keenya isa tokkodha. warra ogummaa qabatan kan immoo carraa hojii uumuudha jechuudha. Karaa tokkoon humna namaa keenya ogummaadhaan cimsina, karaa biraatiin immoo warra ogummaa argatan kana gara hojiitti bobbaafna jechuudha. Isa kana milkeessuudhaaf karoora bal'aa qabannee galmoota akka magaalaatti qabaman arfan dhimma wabii nyaataa mirkaneessu, dhimma ogummaa yookaan immoo dhimma entrepreneurshipii, dhimma e-governance, dhimmoota ijoo ta'an kana keessatti wanni waajjira keenyaan hojjetamaa jiru dhimmi ogummaa, dhimmi misooma entrepreneurshipii waajjira keenyaan raawwatamaa jiru. Dhaabbatni kun gahee olaanaa baachaa jiraachuu kan ibsan obbo Margaan warreen ogummaa argattan haaluma leenjii fudhattaniin ofii keessanii carraa hojii uummachuun kanneen biroofis carraa hojii uumutu isinirraa eegama jechuun dhaaman. Kaapitaala xiqqoo siidimaniidhaan isinii kennamtu kana guddistanii boru. Akkuma qonnaan bulaan sanyii xiqqaa facaasee midhaan bal'aa gashu sana leenjii kana keessa dabartanii environment kana keessa dabartanii maallaqa xiqqaa warri dorgomtanii arra injifattan argattan kun immoo boor baay'istanii warra kaaniifis carraa hojii uumtanii argamuun sirraa eegamaa jiru. Eebbifamtootni tokko tokkos haaluma ogummaa arganneen carraa hojii uummannee jiruuf jireenya keenya kan ittiin jijjiirrannu ta'a jechuun yaada kennan. Maqaan kee Elsabeet Bagashaawun jedhama. Kallenjaa turre biizinasii akkamitti akka deemsisuu qabnu, haala kamiin akkamitti akka hojjechuu qabnu, biizinasii haaraa yookiin immoo aayidiyaa haaraa akkamitti namootaaf ga'uu akka dandeenyu isa barachaa turre. Saniin itti aansee immoo akkamitti akka baaneetoo hojjennu haala biraatiinis immoo akkamitti of jijjiirreetoo kireet goonee akka biizinasii keenya hojjechuu dandeenyu barachaa turre haala sanirra turre. ፌቨን ኃይለማርያም እባላለሁ የኤቢያ ክሬቲቭስ ፋውንደር ነኝ። ኦርቢት ኢኖቬሽን ሀብ ውስጥ ለ3 ወር ገደማ ቢዝነስ ኮርሶችን ወስደናል። በዛም ውስጥ በጣም ጥሩ ነገሮችን ቤዚክ ነገሮችን ለቢዝነስ የሚያስፈልጉንን ጥሩ ነገሮች እንደ ስታርታፕ ምን ያስፈልገናል ምን ብናደርግ የሚለውን ነገር በደንብ አይተናል። አን ቢዝነሲን ረቶ ጀዱ ኤልሳ ቢዩቲ አካዳሚ ጀደማ ቢዝነሲ ጆሌኒ ደርገጎኒ ዱፈኒቶ ረቲ በረቹ ደንዳአኒ ደርገንጎን ዱፈኒቶ ሞ ኦፍ ጂጂራኒቶ አካ ቢየሳኒት ለይ ፋይዳ ከነኒ ከነከስ ጎሲሱ ለምሳሌ ሪፌንስ ራይኖ ጀና ሜካፕ ራይኖ ጀና ቄንሰ ራይኖ ጀና ጆሌን ሃራ yookiin immoo wixaatiiwwan garaagaraa dhufaniitoo of jijjiiraniitoo akka honnoo jedhanii yaalla jechuudha.